Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangataa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dargan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqaayyoo, barri nagaa ta'u, bariin nagaa ta'u, galgalli nagaa ta'u, ganamni nagaa ta'u, handuula mirgaa naa galu. Guyyaa kamisaati sadaasa sagal bara 2017 sadaasni sagal immoo kan yaadatamu Oromoo biratti gaafa fincilli diddaa gabrummaa itti eegaledha. Kanaaf Oromoon hunduu baga guyyaa har'aa geessanii jecha sagantaa keenya har'aa qabnu sin beeksisa. Jalqaba oduu sinitti hima. Oduu taanee sirba tokko sin dhageessuudhaan gara qophii imalaatti dabarra. Qophii imalaa keenya har'aa irratti keessummaa biyya keessaa qabna. Maarreen qaxumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Waggaan saglaffaa fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti bakkoota adda addaatti har'a kabajamaa jira. Adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo immoo kaayyoon gootota Oromoo diddaa irratti wareegamanii galma akka ga'uuf Oromoon marti fincila xumura gabrummaa amma finiinaa jiru kana daran akka finiinsu gaafatani. Magaalaa Finfinnee yuunivarsiitoota Finfinnee keessa jiran dabalatee magaalota yuunivarsiitootaa fi manneen barnootaa Oromiyaa adda addaa jiran keessatti har'a fincilli diddaa gabrummaa kan itti eegale waggaa saglaffaansaa yaadatamaa oole. Gareedhaan walitti dhufanii dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuudhaan wareegamtoota erga yaadatanii booda gara fuulduraatti immoo maal gochuu akka qaban mari'achaa oolan. Bu'aa gannoota saglan kana keessatti argamanii fi miidhaasaa tooftaan itti aanu maal akka ta'uu qabu xiinxaluudhaan qabsoo amma finiinaa jiru daran jabeessuudhaaf waadaa isaanii waliif haaromsanii gara mana isaaniitti galaniiru magaalota adda addaa keessatti jedha oduun nu qaqqabe. Gama biraan adda bilisummaa Oromoo sadaasa sagal bara 2005 gara diddaa gabrummaatti akka seenamuu fi sababa labsee fi ibsa baase keessatti akka jedhetti haala qabatamaa yeroo sanaa kan siyaasaa dinagdee fi teessuma lafa Oromiyaa wajjin wal simataa jedhe. Ergasii kaasee jedhe adda bilisummaa Oromoo tooftaa fi tarsiimoo bal'aa fi cimaa ta'eetiin masakama deeggarsaa fi hirmaannaa Oromoo bal'aatiin yeroo irraa gara yerootti wareegamaa fi injifannoolee hedduu galmeessisaa har'a ga'u eere. Tifufees fincilli diddaa gabrummaa bara 2011 keessa qeerroo bilisummaa Oromoo dhaleetu qabsoo bilisummaa Oromoo daranuu akka abidda saafaa guutuu Oromiyaa keessatti wal qabachuu ibsuudhaan qabsoon amma godhamaa jiru sirna cunqursaa xumura itti gochuudhaaf kan taasifamaa jirudha yeroo jedhu. Ejjennoon keenya sirna bittaa halagaa Oromiyaa irraa hundeen buqqisuudha. Humni fedhe galii qabsoo keenyaa kan bilisummaa fi walabummaa irraa nu hanqisus ta'e nu maqsu hin jiru jedhe ibsa kaleessa baase keessatti adda bilisummaa Oromoo. Qeerroon bilisummaa Oromoos gama isaatiin uummanni Oromoo baga waggaa saglaffaa fincila diddaa gabrummaan isin ga'e jedhe injifannoolee argamanitti tikfachaa galii waaraa bira ga'uudhaaf kan durii caalaa bilchinaa fi morannoodhaan waliin kaanee sirna kanatti xumura haa goonuu jedhe ibsa dhiyeenya baaseen. Godinoota Arsii keessatti Oromoonni ganna tokko ol hidhamanii jiran seera fuulduratti takkaallee dhiyaatanii hin beekanii jedhame. Fincila xumura gabrummaa bara 2016 irratti hirmaattaniitu sababa jedhuun Oromoonni 30 caalan godinoota Arsii Bahaa fi Arsii Dhiyaa keessaa qabaman hanga yoonaatti osoo hin himatamin mana hidhaa keessa jiru. Namoota umuriin isaanii 20 hanga 34 jidduu baay'inni isaanii gara 33 ta'an manneen hidhaa Asallaa, Shaashamannee fi Kofalee keessatti gaaffii tokko malee umuriin isaanii darbaa jira jedhe oduun nu ga'e. Isaan keessaati Misraa Hussein Muhammad magaalaa Loodeerraati umurii 20tiin Asallaa keessatti, Mashoo Ahmed Siraaj Sadiqaarraati umurii 20 Kofalee keessatti, Hirquu Gannuu Sadiqarraa umurii 21 Asallaa keessatti, Qamar Siraaj Umar Shaashamanneerraa umurii 22 Shaashamannee keessatti, Kamal Shee Aliyyi Diksii Sirraati umurii 34 Asallaa keessatti namoota hidhaa keessa jiru jedhamanii maqaan nu ga'e keessatti argamu. Yeroo ammaa kana bulchitoonni godinoota aanolee fi gandoota Oromiyaa hedduu bulchiinsa ammaa kana jalattillee dabadalaguu hin dhaamne jedhame. Keessattuu immoo caasaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo aanaalee fi gandoota keessa
ammas akkuma baranitti nama reebuu doorsisuu tokko shaniin wal ijaaruu basaasuu fi tajaajila seeraa fi hawaas dinagdee uummataaf haqaan hin kennanii jedha komeen godinoota garaagaraa irraatii simbirtuu gaa jiru. Akkuma gana 26 darbanitti uummata haqaan tajaajiluu fi gaaffii sirrii deebisuun guutuu Oromiyaa keessatti dhibus akka addaatti erga haaromsa jedhame illee godinoota Harargee lamaan godina Qallam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Baalee fi Arsii Bahaa keessatti daran hamaadha jedhame. Qondaalonni aanaa nama hidhu mootummaa Oromiyaa ammaa kana hin dhageeyna OBN hin laaliina jechuun Harargee Bahaa fi Qallam Wallaggaa keessatti dhagaamaa jira jedhameera. Obbo Lammaa Magarsaaf ammoo haaromsaan jijjiirama finneerraa jecha akka jiran beekamaadha. Dhumarratti kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti Oromoonni mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraayittiin durfamu jala hin bullu jechuun dhagahame. Magaalaa Baxxee keessatti dilbata darberraa kaasee diddaan uummataa eegalameera. Magaalichaa fi naannoo ishee keessatti waraqaan waamicha diddaa uummataa ofirraa qabu raabsameera. Diddaa sanaa dhaamsuudhaaf waraanni hedduminaan achitti bobba'ee namoota reebaa fi hidhaa jira. Obbo Muhammad Aliyyuu, Obbo Sa'id Usmaanii fi Obbo Abduu Xiqish kan hidhaman jedhame maqaan isaanii nu ga'ee keessa jiru. Namni biraa maqaan isaa Obbo Muhammad Shekichaa jedhaman immoo qabuudhaaf waraanni gara mana isaaniitti deemaniin ofirraa dhokaasanii deebisaniiru jedhe oduun nu qaqqabe. Warri qabaman kun magaalaa Sanbateetti hidhaa keessa jiru jedhama Simbirtuu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra. Maali badiinko kan hin balleesse oduu hadhaawaa reessaa dhageesse summii jaalalaa nutti facaase amataa dhufee gargaar nu baase kanaaf immoo eenyu maal lolaase kanaaf immoo eenyu maal lolaase kanaaf immoo eenyu maal lolaase. Walirraa dambaanu waadaa gamnaa silaa akkamittiin jabee eegichi jaalala kiyya mileen buutee jiruun golgolaa'ee of biraa sidhamnaa guyyaan dukkanaa'ee yoo nyaateen gabbatu omtuu nattiin tolu of lagee baradhee suma wajjin oolu yoo nyaateen gabbatu omtuu nattiin tolu of lagee baradhee suma wajjin oolu. Maal wayya si hagabdee karoo kiyyaa jararamtee lubbuun kiyyaa malanna beeni yemichuu kiyyaa. Maal wayya si hagabdee karoo kiyyaa jararamtee lubbuun kiyyaa malanna beeni yemichuu kiyyaa. Maali badiinko kan hin balleesse oduu hadhaawaa reessaa dhageesse summii jaalalaa nutti facaase amataa dhufee gargaar nu baase kanaaf immoo eenyu maal lolaase kanaaf immoo eenyu maal lolaase kanaaf immoo eenyu maal lolaase. Burqaakota liilaa sitti boreessanii seenaa koo mi'aawaa sitti hakeessanii
atis dogoggortee narraatii fagaattee ooltee odombullee faana fageeffattee angaruu si ga'anuu garaan nan dandeessu obseetaan si eegaa hanga guyyaan geessu angaruu si ga'anuu garaan nan dandeessu obseetaan si eegaa hanga guyyaan geessu. Jaalale 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 agam garaa jabaatullee agam narraa fagaatullee onnee koo keessa jirtaallee. Qabsoon abbaa biyyummaa fi gaaffii aangoo siyaasaa Oromoon gaggeessaa ture abbootii irraa gara dhalootaatti yookaan immoo dirootti darbaas ga'e. Dandeenya gabrummaa hundeen buqqifna dadhabnummoo dhalootatti guddifna akkuma jeneraal Waaqoo guutuu jedhanitti qeerroo fi qeerrittiin Oromoo har'a Oromiyaa keessatti afaan qawwee fi bobaatikaa yookaan immoo basaastuu jala ta'anii sodaa fi baqachuu toobbatanii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiru. Maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin qabsoo hooggannisaa maqaatiin eenyu akka jedhaman yookaan immoo namoota meeqaan akka inni hoogganamu beekamneen deemaa jiru kun mootummaa dabareesaa rasaasaa fi hidhaatiin dhukkaamsee bulchaa jirutti mataa dhukkubbii ta'urra darbee hudheessa qabee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo fi warabummaa Oromiyaadhaaf maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin fincila diddaa gabrummaatiin eegalame kan amma fincila xumura gabrummaa irra ga'ee jiru kun ganna 12 har'a gaafa 9 erga ifatti qabsoon abbootiin eegalan sana bifa gurmaayeetiin dhaloonni harkatti galfatee qophiin imalaa har'aas kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya fincila xumura gabrummaa irratti. Bu'uurri fincila xumura gabrummaa kana eessadha yookaan eessatti eegale eenyufaatu eegalani jaagamaa badhaanee maaliif ajjeefame namni isa ajjeese maqaadhaan beekamaa maal ta'ee namtichi kun qabsoo isaan eegalan kun har'a eessa ga'eera yookaan kan duriirraa fooyya'ina maal qaba biyya alaatii moo biyya keessaati qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo kan gaggeessaa jiramu. Obbo Lammaan Itoophiyummaan araada kan nama qabsiisudha kan jedhanii fi kan biroo qophii imalaa har'aa kana keessatti ilaaluuf deemna dhaggeeffattoota keenya. Nama fincila xumura gabrummaa jaagamaa badhaaneefaa wajjin eegalee gaafa jaagamaan ajjeefamu achi ture haala yeroo ammaas kan hundumaa keessa beekudha keessummaan keenya qabannee dhiyaachuuf jennu. Marre dhaggeeffattoota keenya nu hordofaa gabaabduu kanatti aanseen keessummaa kiyya qabadhee deebi'a. Barata Oromoda alam kopi dakamte kanjira kidako garayu tokkumadan mandi edi gidani ambitodo sambo jibban sabita kakumani ayo dinne didada palmachaya yirano Summaa keenya guddaa galatoomii eenyu jedhu sarararraati. Kanko boriif hin jedhama boriif gammadu. Siin jedhu moo isin jedhu? Kongo mandal gaggeessaa jechuu dandeessa. Tole dargaggoo boriif fayyaa ta'e galatoomi waa'ee fincila diddaa gabrummaa irratti haasofna. Gariin fincila amma deemaa jiru kana wagguma 2-3tti ilaalu ka biyya keessaa kan qeerroon wagguma 2-3 as kaasee fedhee fudhata. Qeerroo fi adda bilisummaa Oromoo fi namoonni beekan immoo fincilli kun ganna 12 ta'eera fincila diddaa gabrummaa kan qeerrootiin gaggeeffamu 2005 irraa ka'ee jedhu. Ati keessa beekta waan ta'eef fincilli kun kan waggaa 3tu ka'eetu amma jabaataa jiramoo kan waggaa 12ti mee seenaa finciluma diddaa gabrummaatti dhaggeeffattoota keenya ibsimeeti. Egaa seenaa jiru dhoksuun barbaannu kan jiru dubbachuu qabna kan darballeen awwaallee bira darbuu hin qabnu isin beekne barsiisuudha. Seenaan fincila diddaa gabrummaa waggaa 3 qofa lakkoofse kan jedhu kun sirrii miti. Fincilli diddaa gabrummaa kun amma ganna 12 lakkoofse kun ganna 12 kabajuu geenye jira. Fincilli diddaa gabrummaa kun jalqabeessa jedhu jalqabaa kaasee himuudhaa fi fincila barattoota bara 2005 gaggeeffamaa ture nu yaadachiisa. Fincilli bara 2005 biyyi keessatti gaggeeffamaa ture barattootaan hoogganamu iyyuu malee hundeensaa magaalaa Ambootti jalqabee ani yaadda keessa waan turee fi sadaasa 8 fi sadaasa 7 fincilli gaggeeffamuu qaba kan jedhamee dhaamsi barattoota kan qaqqabe bara sana. Fincila sana nama har'ara taa'ee yoo yaadadhu mirga hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoo fi namoonni sababa siyaasaatiin hidhamanii mana hidhaa jiran agarsiifaman kan jedhu irratti hundaa'eetu fincilli gaggeeffamu kan murtaa'ee ture.
fincilli sun kan akka gaggeeffamu murtaa'e 9 bara 2005 akka gaggeeffamudha. Akkuma karoorfametti fincilli sun mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti jalqabe. 9 guyyaan isaa yaadada kibxata naannoo sa'aatii 6 jechuun mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti yeroo barattoonni wal jijjiiran shiftii yeroo jijjiiran kan ganama inni bahaa kan sa'aatii boodaa yerootti galu ture. Kanaaf sa'aatii sana irratti fincilli akkuma itti qophaa'ametti jalqabame nama fakkeenyaaf mana barumsaa sana keessan ture shiftii ganamaatti kan guyyaa sana. Kanaaf warra gama kana fudhatee hojii seena keessaa tokkodha jechuudha. Dareen itti baradhu balbala irraa fagoo ture guyyaa sana. Kanaaf ani achiitii dafeen daree kootii bahin barattoota warra daree keessa jiran yaas walitti qabu jalqabe jechuudha. Maaliif kaayyoon isaa barattoonni mana barumsaa sana keessa jiran walitti dhufanii dhimma yaadame kana dhimma hiree ofii murteeffannaa uummata keenyaa fi namoota sababa sanii akkamanii mana hidhaa jiran akka gadhiifaman bifa dhaadannootiin gaafachuudha. Kanaaf bifa dhaadannootiin gaafachuudhaa fi barattoonni walitti qabamuu qabu yoo danda'ame gara daandiitti bahameetu dhaadannoon sun akka gaggeeffamudha. Mootummaan odeeffannoo kana argateera. Nuyi kana hin beeknu odeeffannoon kun bahuusaa quban qabnu garuu odeeffannoo kana waan argataniif poolisoonni qophaa'anii turan. Mana barumsaa sana fuuldura qabatanii turanii battala dhagaa daddarbachuudhaan barattoonni akka yaa'an taasifamutti dhukkubni dafee jalqabe. Asni yeroo jalqabu ani jarri dhagahanii dhufaniif jedhee waan yaannee fi nan rifadhe. Dhukaasni yeroo dhukaa'u sanas egaa adda baasuu dandeessa. Dhukaasa callisamee waaqatti dhukaa'uu fi dhukaasa wayirra bu'u nama rukutu adda baasuu dandeessa galeemsaa. Sagalee isaa buuf jedhanii rukute sun. Yeroo nama rukutu buufedha. Kanaaf yeroo dhukaasni sun jalqabu barattoonni gara fuulduraa turan baay'ee iyyanii booyani. Barattoonni akka rukutaman galeetu dafeen gara balbalaatti deeme jechuudha. Balbala yeroo barattoonni balbala sana qabatanii jiru inni kaan dhaadannoo dhageessisaa gara ta'e inni kaan iyyaa kaan dhagaa darbata. Achi keessa kadhadhu barattoonni 3 fuulduraa mul'atu turanii achi keessaa tokko obboleessi kiyya. Kan lammaffaa maqaa isaa yoon nageenya isaaf gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Mucaan lixa Oromiyaa kanaatii hojjeta yeroo ammaa kana. Kan sadaffaa eenyu akka ta'e yaadadhu. Kanaaf barattoonni kun haala salphaatiin rasaasa rukutamuu danda'u fuullee jiru. Dhagaa darbataa jiru masaan sana kun. Dhagaa darbataa jiru dhaadannoos dhageessisaa jiru. Barattoota hedduutu fuula isaanii jira. Garuu isaan kanatu fuullee waan jiruuf haala salphaatiin balaaf saaxilamuu danda'u. Amma ijoolleen egaa marsaa lamaan iyyuu kan ganamaas kan sa'a boodaas wal gahanii jechuudha balbalatti. Warri marsaa sa'aatii boodaa daandii qabatanii jiru mooraatti seenaa jechuudha. Warri kun immoo ba'umsarra. Amma ijoolleen baay'een dareedhaa hin baane barattoota fincila kana gaggeessantu dafee kilaasiidhaa babba'eera. Kanaaf warri bakkeedhaa seenanii bakka hin qabanne daandiirra jiru gara mana barumsaa sanaa dhufaa jiru. Warri mana barumsaa keessa jiranis mana barumsaa keessaa hin bahani. Barattoota kun lakkaa'amantu baheera. Kanaaf yoon dura ta'e barattoonni 3 kun fuuldura jiru haala salphaatti balaaf saaxilamuu danda'u. Kanaaf isaaniin oolchuuf jecha natti fakkaata. Ani amma kanan yaadu tokko sana. Kanaaf barattoonni mooraa keessatti dhaabbatanii jiran dhagaa hedduminaan poolisoota isaatti darbatu turan. Yeroo sana poolisoonni sun dhukaasa gidduutti dhaabanii barattoonni fuuldura jiran suni daandii jedhaniitu dallaa namaa keessa seenan. Kanaaf jarri barattoonni 3 kun oolan jechuudha. Poolisoonni kun amma kan godina Shawaa dhiyaate moo kan federaalaati? Kan godina Shawaa dhiyaate. Oromiyaa jechuudha. Yeroo dhukaasni itti argamu kana barattoonni warri balbala jiran kun gara mooraa keessaatti deebi'anii anis isaan duukaa gara mooraa keessaatti ergan deebi'ee booda gara balbala isaa barattoonni ittiin seenanii ittiin deebi'anii qofaa kiyya. Karaan seensaa fi karaan baay'ee walitti dhiyoodha. Anis bahan dhiiseen ittiin seenan sana gaheen haala naannoo bakkee jiru ilaaluu yeroo dhaqu balbala dallaa sana irratti dhiigan arge. Dhiigan argee booda itti siqeen yeroo ilaalu namni yuunifoormii uffatee uffatee jira barataadha. Barataa mana barumsaa keenyatti. Qaata rukutan jechuudha dhukaasa banan sana. Dhukaasa jalqabaa rukutan jechuudha sana. Isaa booda reeffallee hin kaafne poolisoonni simatti gombisanii dhiisan. Reeffallee hin kaafne namnis itti siquu hin dandeenye. Dhukaasa sodaateetu kan daandii gama jiru dhaabatee ilaala malee itti siqanii reeffa kaasuu hin dandeenye. Kanaaf ani itti siqeen yeroon ilaalu kophee nama ciise kana yeroo ilaalu nan beeka kophee kana naaf haaraa miti. Kanaan ala fuulli isaa hin mul'atu dhiigaan haguugamee jira. Uffata isaatiin adda baasuu hin danda'amu yuunifoormii mana barumsaati waan ta'eef hundi keenya yuunifoormii wal fakkaata uffanna. Kophee kana yeroon argu nan ani maaliif fayyaa kutii naman beekuudha nama sirriitti itti dhiyaatudha. Kilaasiin isaa balbalarraa fagoodha akkamitti akkanni dursee barattoota fuuldura bu'ee rukutamuu danda'e gaaffii nattidha. Kanaaf mirkaneeffachuuf jecha harka koo fuudheen dhiiga fuula isaarra jiru irraan hataa'ee ilaale yeroon dhiiga kana fuula isaarra hataa'ee ilaalu nama beekaa Jaagamaa Badhaaniiti. Jaagamaa Badhaaneedhaan. Jaagamaa Badhaaniitu rukutamee ciiseera. Lubbuun baheera amma gaggis. Yeroo sana gaa rasaasni morma keessa baheera akka yeroo hoolaa gurraanii sagalee dhageessistu jira miti hoolaan akka sanatti sagalee dhageessisa. Walumatti lubbuun bayaa jira. Sagalee jedhu waan akkasii dhageessisa. Amma achi tureef malee otoo dafanii mana yaalaa geessaniif ta'e silaa warrumti poolisiillee tarii fayyuu danda'a tureetti yaadda? Fayyuu danda'a jedhee yaadu maaliif bakki inni rukutame bakka baay'ee fokkisaadha. Mormadhaani morma akka kokkee sana. Morma keessa baheera rasaasni lammatammoo dhiiga akkasitti dhangala'u kana yoo achumatti dhiiga sana dhaabuun danda'ame irraan kan hafe mana yaalaa ga'utti dhiigni sun saddeessa. Booda maal ta'e gama Jaagamaan dhahame? Jaagamaan dhahame ani Jaagamaan dhahamuudhaatti fi wallaalee achuma ofirran kubbane. Yeroo kana gama manni nyaataa yeroo sana peepsii kan jennee waan tokko balbala sana fuulleetiin jira ture. Mana nyaataa sana fuuldura namoota dhaabbatanii ilaalan keessaa yoon sirriitti yaadachuudha baadhe Tasfaayee nama jedhamu jiraata magaalaa sana mucaa qal'aa dheeraa yeroo baay'ee uffata kootii leezrii uffatu tokkotu daandii ce'eetu dhiisaa barattoonni callisaa reeffa kaafanne dura jedha. Yeroo akka jedhee daandii gidduudhaa ga'uu dhukaasni jalqabame lammata.
Dhukaasni yeroo jalqabamu taasifameen duubatti deebi'ee ani gara mooraa keessatti hin deebi'e. Yeroon nama kufee kan argu distaansii muraasaatiin achi siqee namni kufee ciisu jira. Kabiraan garuu achi gahuu hin dandeenye. Barataadhumannis. Barataadhumadha. Gara balbalaatti kan siqee jiru jaagamaadha. Ani achi gahuu qofadha kan hin danda'e yoon moora achi siqee haala salphaatti rukutamuu hin danda'an. Kanaaf jarri kun dhukaasa jalqabnaan ani kolan deebi'ee gara mooraatti taasifameen duubatti deebi'ee reeffa namni kaasuu hin dandeenye jechuudha. Bas ani mooraatti deebi'een dallaa mooraa sana keessaan dirqattee dhaabadhe. Sana booda dhiiga akka korra jiru kana dallaa sanatti haxaadheeni amma kana kan hin dubbanne jechuun afaan ittiin dubbata waan hin qabu natti hin fakkaatu. Naasuun jira aariin jira. Naasuurraan kan ka'e naman dubbachuu danda'u yoo ofiin yeroo sana. Ergan dhiiga kana dallaatti taa'ee booda kanan of bare. Kana booda gaayyoon jalqabe. Iyyoon jalqabe namni homaa bukkee kun jiru naannoo sana. Barattoonni amma tasgabbaa'ee mooraan keessa cal jedhaniiru malee karaa ani jiru isaan jiran barattoonni balbala isaa ittiin bahanii fi gara daree gara biiroo barsiisotaa naannoo kana kan barattoonni baay'inaan jiran. Karaa ani jiru kana qullaadha. Yeroon of baruu iyyoon jalqabee namna raatee nan gadoodee nan caraanee waan hin ta'u hin beeku yeroo sanatti. Kana booda iyyaan dhaqee barattootatti dabalamee mana barumsaa keessa fiiguun jalqabee kan nama raatiin ta'e namoonni na beekaniif barsiisonni na beekan yeroo ani iyyee maraadhu kana waan obboleessi kiyya rukutamee ani isaaf boo'utti fakkaate. Kan garuu abaluutu rukutamee waan akkasii haasa'an jiru. Iyyuu boo'u maaliif barsiisonnis barattoonnis eenyu akka rukutame waan beekan hin qabanii anatu beeka. Anatu itti gahee deebi'ee anatu argeera. Namni yookaan barataan rukutamuu isaa shakkii qabu malee jaagamaatu rukutame waan jedhamu shakkii. Dhibeen qareensa fagoodhaa kana gidduutti dhufee barataa fuuldura rukutame jedhee namni yaadu. Sana booda dhukaasni gidduutti tasgabbaa'aan reeffiin ka'ee reeffa kaasanii gara hospitaalaa geessanii. Amma gaa isa ta'uu barraan barattoonni akkam ta'an? Mooraan akkam ta'e? Jaagamaa ta'uu barree namni. Yeroo nuti baanu reeffa ka'ee namni waluma walirraa dhaga'uu jalqabe akka jaagamaatti walirraa dhaga'uu jalqabe. Egaa inni boo'aa inni iyyoon iyyoo akkasumatti adda fitaanii gara manaatti galle. Inni tokkos immoo baramee inni rukutame tokkos eenyu maqaan? Inni biraa biraasa jedhama yeroo biraatti kan barree eenyu ka'e. Barataadhumanis. Kudha tokko barata barumsa nama barumsaa sana dhufee dhalootaan naannoo tokko hin jenneeti. Egaa ani iyyaa gama manatti galeenis baay'ee man iyyaa nan bo'aa achittis namoonni dhufanii obboleessa keessa immoo obboleessi fayyaadhaan boo'inii maaliif akkas taasisan turan. Egaa kan wareegamee jaagamaadha. Jaagamaan hospitaala erga galee booda gara Finfinneetti rifeerii ta'ee achitti Finfinnee irraa deebi'ee guyyaa kamisaatti kan awwaalame. Egaa fincilli garummaa kuni guyyaa kana akkuma jalqabanii gosa muraasa keessatti naannolee Oromiyaa garaagaraatti ka'uu jalqabe. Fakkeenyaaf kanan yaadadhu mana barumsaa jilduu sadarkaa lammaffaa irratti guyyoota muraasa gidduutti fincilli sun achitti ka'ee barattoonni mana barumsaa sanaaf wareegamaniif barattoota 3 oltu wareegamee mana barumsaa jilduu sadarkaa lammaffaa yeroo sana. Kanaaf egaa bilisummaa Oromoo guyyaan 9/2005 guyyaatti fincilli kun jalqabame guyyaatti fincilli kun ka'ee guyyaatti dargaggoo jaagamaan ajjeefame kana akka bara baraan waggaa waggaan guyyaa gaddaa fincila diddaa garummaa itti jalqabe jedhamee akka yaadatamu kan murteessitudha. Seenaa isaatti dhufnamee jaagamaa beewanni yaa jennume. Koree qindeessituu fincila sanaa keessa waliin turtanii isin lamaan jaagamaa faana. Jaagamaan bara sana nama baay'ee of qusatudha. Nama baay'ee of qusatudha yeroo isin jedhu nama hidhaan itti heddummatedha. Namni waan akkasii yoo itti hime balaa caaluuf akka saaxilamu ni beeka. Maaliif ija jaraa keessa seeneera adda durummaa mana barumsaa sana keessaa namni itti barbaadu isadha. Kanaaf bara sana qabsoo keessaa baay'ee of qusataa ture. Dilanii bara baay'ee hidhanii osoo baratu. Akka lakkoofsa bashaatti bara 1996 baranna ture warreen keenya tokko jaagamaa wajjin. Bara sana seemisteera tokko finneetu seemisteera lammaffaa irratti fincilli ka'e. Fincila sana qindeessuu keessatti gahee jaagamaan taphate guddaadha. Fincilli sun akka jalqabamu gahee jaagamaan taphate guddaadha. Kanaaf adda durummaatiin namni fincila bara 1990 itti hirmaate jaagamaa ture. Kanaaf jedhi maneedhaan isa darban jechuudha bara 1996 akka lakkoofsa bashaan. Waajjira poolisii godinaatti erga hidhamaa ture booda murtii tokko malee qarshillee akka hidhamu taasifame. Murtiin tokko utuu irratti hin darbin waggaa tokko ol kan qarshillee kan magaalaa Ambootti hidhame jechuudha. Bara 1991 yeroonni mana qarshillees gadhiifamu already sa'aatiin barumsaa deemeera. Seemisteerri tokko dhumee lammaffaan iyyuu baay'ee deemameera. Kanaaf barumsatti daayirektii seenuu waan hin dandeenye akaadaamik yiirii isa itti aanu eeguun isaa dirqama ture. Amma akaadaamik yiiriin inni itti aanu dhufutti hojii dhuunfaa mana suuraa Xiyoon kan jedhamu magaalaa sana keessa kan jirti suura kaasuu hojjeta ture qacaramee jechuudha. Sana booda bara akaadaamik yiiriin inni itti aanu yeroo ga'u sa'aatii galmee irratti mana barumsaa jijjiirrachuu yaalaa ture. Mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa irratti deebi'ee jarri maneedhaatti isa darbuu danda'u gaagama kana caaluuf isa saaxiluu waan danda'uu fi akka danda'etti mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa gadi dhiisee mana barumsaa biraatti deemee barachuu yaale. Akka fakkeenyaatti kan inni itti barachuuf gaafatee ture mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gabra Gurraachaati godina Shawaa Kaabaa keessa kan jiru jechuudha. Mana barumsaa kun akka diidan ifanaa ta'uu baatus carraaqqeen inni godhee hin milkoofneef. Kanaaf deebi'ee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gadmaa barumsa isaa jalqabe jechuudha. Bara ajjeesan kana jechuudha. Barri kun barumatti inni wareegamedha. Akkam ture Oromummaa isaa irratti sabboonummaa isaa irratti diina keessa xiyyeeffannaan isa galchee warra kaan dura adda maatu isa godhaayyuu jaagamaa wayita lubbuudhaan ture. Jaagamaan egaa kutataadha. Baay'ee jagna.
waan murteessarraa duubatti hin deebi'u. Sodaa waan jedhamu hin beeku. Waan isatti dhufe falmataa, waan isatti dhufe fuula himata. Kanaaf egaa bara 1990 adda durummaatiin kan inni fincilatti ija diinaa keessa galuu danda'e jechuudha. Amalli isaa immoo akkamii hawaasa keessatti mooraa barumsaa keessatti fa'aa barsiisota barattoota hiriyoota isaa faana? Jaagamaani hawaasa keessatti baay'ee nama jaallatamaadha. Baay'ee sooshaabiliidha. Nama dubbatee nama amansiisuu danda'u, nama dubbatee dhaga'amuu danda'u, nama kabaja xiqqaaf guddaa beeku. Nama hunda biratti nama baay'ee jaallatamaadha. Karaa barnootaas yoo fudhanne akaadamikaalii barataa cimaadha. Riilii barataa cimaadha. Nama gara fuulduraatti bakka guddaa tokko gahee argamu. Maatii isaa quba qabdaa? Maatiin isaa ijoollee biraa qabu yookaan wareegamuu isaa kanaafaallee baay'ee miidhamanii dhuguma namni ilmi isaa jalaa miidhamee yaaddoonni ta'uu hin hafu garuu. Maatiin egaa mucaa kana dhabuu sanatti gadduun baay'ee cinqamuun isaanii beekamaadha. Kan isaan murre caalatti haalaan itti wareegame turu baay'ee namatti dhaga'ama. Nama qalamaa fi daftara qabatee deemu rasaasatti dhukaasanii ajjeesuu jechuun waan yoomiyyuu sammuu namaaf fudhatama hin qabaannedha. Silaa nama qawwee qabatee dhukaasaaf qawweetiin itti dhukaasanii ajjeesuu yoo ta'e gootummaa meebi. Namni kun nama mana barumsaarraa ba'uudha, nama mana barumsaarraa galuudha, qalamaa fi daftara qabatee ba'a. Kanaaf rasaasaan ajjeefamuunsaa maatii isaa qofa miti uummata hunda gaddisiisa. Mooraa barattootaa keessatti maal dhume Jaagamaan nama adda dureedhaan jaalatamu qabsoo kana qindeessuu keessatti adda dureedhaan socho'aa ture jette inni wareegamuunsaa isiniin duubatti isiniin deebisne qabsoorraa ijoolleen kan biraan hin rifatanii. Jaagamaan qabsoo qindeessuu keessatti adda durummaan hirmaateera jedhee silaa kana alatti Jaagamaan kan ittiin beekamu nama artii jaallatudha. Jaagamaan artii jaallata. Kanaaf gumii aadaa fi afaan Oromoo mana barumsaa sana keessatti diraamaa waan akkasii hojjeta ture. Diraamaan kan hojjetamu mana barumsaa sana keessatti bakka barattoonni hiriiranii jiranitti fuuldura barattootaatti agarsiifama. Galma mana barumsaa sanaa keessatti agarsiifama. Kana kanatti Jaagamaan yeroo baay'ee waan hirmaatuu fi carraan inni itti hawaasa mana barumsaa sanaa biratti beekamu guddaa ture. Fincilli sun erga Jaagamaan wareegame gafee mana barumsaa Oromiyaa keessa jiranitti illee babal'ate. Tokko kana. Lammataa uummanni aangoo xiiqii horatan. Barattoonni mana barumsaa sanaa xiiqii horatan. Malee namni abdii kutatee qabsoo yookaan fincila sana duubatti deebisuudhaan yaade tokko hin jiru. Goota tokko dhabne, goota cimaa tokko dhabne, nama adda duree tokko dhabne, nama ija hawaasaa tokko dhabne. Kanaafi gumaa kana baasuudhaaf dhaadate hundumtuu. Gaafa awwaalchasaa hundumtuu gumaa baasuudhaaf dhaadate ture. Poolisiin isaan rukute kana hin qabamne seeratti hin dhiyaanne amma quba qabdanitti. Poolisiin isaan rukute seeratti dhiyaateera. Girmaa yookaan maqaan naannoo isaa Asiruu jedhama ture. Poolisiin suni nama magaalaa Ambooti. Nama magaalaa sanatti dhalatee guddatedha. Girmaa yookaan Asiruu jedhama. Poolisiin kun Jaagamaan waan beekuuf ijoollee mana barumsaa sanaa erga ba'an keessaa filee rukutedha kan jedhamaa tures. Already planned waan ta'eef Jaagamaan rukutanii barattoota hamilee cabsuun waan itti yaadamee bahanidha jirri. Waan itti murtaa'ee jira amma poolisii sanatti hidhamee moo dafee gadhiifame? Poolisiin sun hidhameetu hidhaan ajjechaa eeggatee booda hidhaa umurii guutuutti akka jijjiiramedha odeeffannoo nuti argachaa turre garuu yeroo baay'ee mana hidhaa sanarraa miliqsuudhaaf yaalii hedduu taasisaa turanii yeroo ammaa kana maalitti akka jiru odeeffannoo hin qabu. Fincilli keessan hamma ati mana barumsaa sana turtetti hin dhaabbanne waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan godhamaa ture jechuudha yoo Jaagamaa wareegamallee koree keessa turtan waan ta'eef. Yeroo hedduu amma fakkeenyaaf bara sana akkuma jedhe ji'a sadaasaa keessa kan jalqabe olmost waggaa sana guutuu fincilaa ture waggaa sana guutuu amma akkaataan kiiriin sun dhumu olmost naannoo baay'ee. Koree qabdu turtanii gara fincila kanaan qindeessu akka qeerrootti ijaaramtanii abaaboo faana hidhata qabdu moo ufuma keessanii achumatti qindeessaniitu? Duubatti waan deebi'ee bara 1991 bakka lakkoofsa Habashaatti bara filannoo ture biyyattii kana keessatti. Bara filannoo kana keessa sochii hedduutu ture uummata barsiisuu keessatti hirmaannaan dargaggootaa guddaa ture. Carraa sana keessatti dargaggoota hedduu wajjin carraan itti wal barre jira. Kanaaf abbaa jalatti maadheen ijaaraman hedduutu turan. Bara kana maadheen ijaaramanii sochii hedduu gaggeessaa turanii maadheewwan kun bara Jaagamaan itti wareegatan kanatti hojii itti seenanii hojii qabsoo hojjetaa turan jechuudha. Akka fincila kaaftanillee dirqama isinitti kennameetuma kaaftan jechuudha. Achirraa ka'eetu har'a ga'e fincilli kun qeerroo bilisummaa Oromoos dhalchee fincila diddaan gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti illee ol guddateetu fincila har'a Oromiyaa keessa deemaa jiruutu fidee dhufe jettamoo inni har'a biyya keessa jiru kun hanga mootummaa Itoophiyaa yaaddessuu ga'e kun bara darbe fa'aa labsii yeroo muddamaallee baasise kun waan waggaa 3 as dhalateedha moo as kuufamee dhufe dhatte yaadda? Fincila kanatti Jaagamaan fa'aa wareegamanii barattoonni hedduun lubbuu isaaniitti dhabaniiru. Garuu erga isaan wareegamanis qabsoon kun akka duubatti hin deebine inumaayyuu dargaggoo hedduu gara qabsootti dhufan karaa baneera. Kanaaf qabsoon har'a irra jirru kun qabsoo duraan turedha malee qabsoo waggaa 3 keessatti dhalatee guddatee har'a ga'eetu hin taane qabsoo Jaagamaanfatti qabsaa turan qabsoo Jaagamaanfatti wareegaman qabsoo barattoonni mana barumsaa hedduu irratti lubbuu isaanii dhabanii kan dhufedha malee waggaa 3 keessatti yookaan waggaa 2 keessatti kan guddatee cimee mootummaa kana sodaachisuu irra ga'e miti.
Dhaggeeffattoota keenya miseensa qeerroo yookaan immoo fincila diddaa gabrummaa hambootti qindeessaa ture jaagamaa faana nama ture keessa faana mariirra jirra. Fincila xumura gabrummaa waggaa 12ffaasaa barana kabajamu saweeffachuudhaan qophii addaa qophaa'edha simbirtuu irratti. Jaagamaa fakkeenyaaf kaanne malee akkuma isaa Oromiyaa guutuutti akka hin taanetti kan lubbuun isaanii rasaasaan karaatti qoome kan mana hidhaatti galanii shamarran gudeedamanii dhiirri akka hin taane ta'anii qaamaan hir'atee ka du'an kan qaamaa hir'atan hedduudha Oromiyaa guutuu keessatti. Qabsoon yeroo sana isin namni muraasni qofa dhokattanii ittuf kennitanii hidhaas reebamaas ajjeefamaas kan ture harka bal'aa uummataa ga'ee qabsoon kun uummanni gadi ba'ee afaan tokkoon dubbatatee hiriirri bara sana jalqabdan amma hojjetaa mootummaa daldalaa jiraataa qaamuma mootummaa biyya bulchuullee dabalatee akkas babal'atuunsaa maal jettu gama tokkoon warri wareegaman suni gumaan isaanii lafatti nafne isin jechisiisa. Ani akka nama tokkotti qabsoon kun guddatee har'a gahee qeerroon haga mootummaa kana sochoosuu danda'utti qabsoon duraan ture hundee ta'uunsaa baay'ee na gammachiisa. Ani akka nama tokkotti lubbuun har'a gahee kan arguutti baay'ee gammada. Isa har'a jiru kana yoggaan laaltu xiqqoo laafina inni qabu jira mee cimina inni qabuuf laafina qabu kan qeerroon har'a gaggeessu kana keessattuu waggooti lama as kan mul'ate kana kamitti ibsitaati? Qabsoon bara fincillee diddaa gabrummaatti jalqabamee yookaan qabsoon yeroo itti daa'imman fa'aa wareegamanii suni bifa qindoomina qabuun gaggeessuun baay'ee nu rakkisa ture. Qindoomina yeroo jedhu akka yaadamutti sa'aatii wal fakkaataa guyyaa wal fakkaataa bakka garaagaraatti fincila wal fakkaataa deemsisuutu yaadama ture. Kuni gufuu baay'ee horata. Fakkeenyaaf guyyaa roobii mana barumsaa Amboorraa Mintiliqaa yoo ta'e poolisoonni Amboo, poolisoonni Sanqallee, poolisoonni Gincii qabsoo kana gufachiisuu biratti maal turan. Kanama teekinooloojiin garaagaraas waan jiruuf haalli itti sa'aatii wal fakkaataa qabsoo wal fakkaataa bakkeewwan Oromiyaa garaagaraatti gaggeessuun danda'amu dhalateeru. Kuni waan yeroo sanarraa fooyya'ee amma immoo haala kanaan mul'ataa jirudha. Fincila irreessaa booda jalqabe kana bara kana qeerroon natu waamee fincila kun itti fufuu qabaa akkuma durii gaaffiin keenya wanta nuun deebineef gaaffiin abbaa biyyummaa gaaffiin siyaasaa Oromoon impaayera Itoophiyaa irratti qabu hin deebiin arganne waan ta'eef fincilli hiriirri kun itti fufuu qaba ka jedhu qeerroon labse. Ala kanaatii fi namoonni tokko biyya keessaa immoo fincila kana nuti hin beeknu qeerroon hin beeku nuti hin waamne kanaaf diinatu qopheessaa isiniin jedhaa turani. Fincilli kun immoo hin bayinaa otoo isaan jedhaniiti warri ala kanaaf sabaa himaalee farqaa qaban otoo hin bayinaa jedhaniin uummanni didee bahee fincilli yeroo dheeraa godhamaa ture guutuu Oromiyaa irratti. Dhuguma diinatu uummata kana yaase otoo hin bayinaa isiniin jedhanii warri alaa kun kan isin baatan. Qabsoo nama gaggeeffamaa jiru kuni kan qeerrooti. Qeerroon maaliif qabsaa haga yoomitti qabsaa jenne yoo ilaalla ta'e amma Oromoon bilisoomutti hamma hireenfannaa uummata Oromoo mirkanaa'utti amma qabsaa'onni keenya siyaasaan hidhaman mana hidhaarraa haga gadhiifamanitti waan itti fufa waan namoonni miidiyaa irratti bahanii uummata sossobaniif waan dhaabbatu miti qabsoon kaayyoo qaba kaayyoon sun haga galma ga'utti deeman waan ta'eef. Fakkeenyaaf hiriira gaggeeffamaa ture yoo ilaalle qabsoo sana kan gaggeessaa jiru qeerroodha. Qeerroon hiriira kana waamee hiriira kana gaggeesse sababa kana diinni itti makamee itti hirmaatu jiraachuu danda'a garuu itti gaafatamummatiin diinatu qindeessee diinatu hiriira kana waame waan jedhan fudhataman. Yeroo tokko obbo Juunaddiin waggaa pirezidantii Oromiyaa turan barattoonni Amboo wal ajjeesanii jedhanii waggaa lama dura immoo obbo Baaduulaan Saudi Arabiyaa deemanii kan hiriira irratti bahee du'een jiru hattootatu hidhamee du'ee jedhani. Biyya alaarraa sabaa himaalee qaban irratti hiriira kana duriyyeefaatu bahee ka jedhe jira Oromoon. Kanaafis waggaa sababa dhiyeessan kunoo akkuma nuti himne alaabaa abaaboo qabatanii hin bayinaa toottiin jennuuti alaabaa abaaboo qabatanii boombii qabatanii kan bahan ergamtoonni mootummaa argamaniiru kanaafidha jedhanii akka ragaatti dhiyeeffatu. Isinoo maal jettu? Egaa mootummaa kanarraa waan dhugaa ta'e eeguun waan yaalamnedha. Kan isaanii dhangaan dhala waan jedhan san boombii kaayanii kaanii mana kiraa boombiin argame warra jedhanii uummata keenya mana hidhaatti guuraa ture. Kanaaf wantoonni isaan haasa'an kun qeerroodhaafis ta'e uummata keenyaaf waan haaraa miti. Faashinii irra darbaadha waan fudhataman qabu. Akkuma sila jedhee hiriira kana kan qindeesse qeerroodha kan waame qeerroodha garuu hiriira kana sababa godhachuudhaan akkuma yeroo kaanii diinni hiriira kana gufachiisuudhaaf waan karoorratti yaada godhee argamee ta'uu danda'a gochuu danda'a. Qeerroodha kan qabsoo kana bifa godhee bakka galma barbaadameen ga'uu danda'u. Namoonni miidiyaarra ta'anii yookaan sooshaal miidiyaa kana qabatanii abbaa qabsoo itti ta'uu barbaadan jiru. Akkuma amma yoo fudhatan viidiyoon bara kanaallee haasaa bareechatanii isa waggaa 3 dura uummata keenya mana hidhaatti guursaa turan isa nama ajjeessaa turan afaan bareechatanii uummata biratti fudhatama argachuu akkuma isa yaalaa jiran kana namoonni waggaa tokko yookaan waggaa lama keessatti qabsoo kanatti dhufanii abbaa qabsoo gochuudha dhama'an hedduutu jiru.
alaabaa warra qabatanii deemantu kan mootummaa ergateetu qabamee qeerrootu qabee poolisiitu qabee foolleetu qabee jedhu. Tarii mootummaan akkuma titte kana namoota dhoksee keessa bobbaaseera yoo ta'e hiriira boruu ammas isin waamtaniif qeerroo waamuuf namni akkasiin shakku isin jalaa godheera. Hiriira kana kan waamu ammas qeerroo miti diinadha. Kanaaf irratti hin argamnu. Akkuma warri alaa kun hin qabatinaa nuun jedhanis alaabaa isin barbaaddaniif Oromoon barbaadu kana hin qabannu. Hin baanu warri boombii qabatan irratti argamuu danda'u jedhanii tarii uummata si jalaa sodaachisee qeerroollee laphee bakka lamatti qoqqooduudhaaf gahee qaba jettanii shakkitu warri qeerroo. Qabsoon qeerroo duubatti hin deebi'u hamma kaayyoo sagal maga'utti hiriirris gara fuulduraatti qeerrootiin ni yaamamu kan jedhu jiru qeerroon hin qabsaa qeerroon hiriira yaamaa tarkaanfii bifa biraatti deemuu yoo barbaades qeerroon istiraatiijii mataa isaatiin qabsoo gara fuulduraatti ni oofa. Sababa jarri tooftaa akkasii fayyadamuu yaadniif immoo qabsoon kun ni dhaabbata jedhanii yaadanii akka qeerroo tokkotti. Egaa ani qaamaan yookaan qabatamaan namoota akkas godhan namoota fakkeenyaaf saba biraa ta'anii alaabaa bilisummaa Oromoo qabatan namoota saba biraa ta'anii boombii qabatanii argaman kuma nama tokkotti odeeffannoo isaa dhagahaatiin jira. Qeerroo keessaallee namoonni kan argineerra jedhan hedduu quunnamanii jiru. Garuu kun qabsoo qeerroon gaggeessu tasuma duubatti deebisa jedhanii yaadu. Mootummaan Oromiyaa Obbo Lammaatiin hoogganamee Oromiyaa bulchuu fi abbootii gadaa fi manguddoolee abbootii amantaa Oromiyaa adda addaa irraa fuudhanii Baahir Daar jiru. Aquu isaanii kana akkamitti hubate qeerroon achi dhaqaniis jaalalli Itoophiyaa araada nama qabsiisa araadaatti nama keessaan bahu jedhani. Haasaa kanaa fi achuma deemuu isaanii kana akkamitti xiinxaltani bu'aa isaatu guddaadha moo qabsoo keessaniif miidhaa isaatu guddaadha? Mammaaksi jalbii warri Habashaa kun fayyadamu tokkotu jira. Inni waraana yoo irraanfate inni waraanamee hin irraanfatu mammaaksi jiru tokko qabu. Kanaaf nutu miidhameera isintu nu miidhe. Yoo dhugumaan wal goyyomsuudhaaf walitti dhiyeenya godhanna yookaan wal goyyomsuudhaaf wal sossobna yoo ta'e kan kana ta'e waan walitti fayyinu nutti hin fakkaatu. Madaan keenya qoree waan walitti fayyinu nutti hin fakkaatu. Itoophiyummaa jecha kanaan deemuun isaanii qabsoo isaaniif daareetii gaarii kennuu danda'a ta'a. Nuuf garuu wajjin yoomiyyuu waan firoomnu nutti hin fakkaatu. Gamasumaayyuu immoo amma biyya alaa kana jiran biyya keessaa warri olaantummaa sirna darbee fi ol kaasuu barbaadan lammaan akkas jechuun isaanii bareedaadha garuu siidaa aanoleef kan calanqoo buqqa'uu qabaa jedhanii kaasu. Kan Oromoo fixe jedhamu Minilik immoo otoo Finfinnee keessa jiru idaansaa. Gariin mooraa Oromootiin immoo obbo Lammaan otoo nuti miidhamnee jirru jaarattoota dhiifama nu gaafatu qabu. Oromoo fuudhee dhaqeetu dhiifama gaafachiise Oromoon dhiifama jedhee gaafate. Kun immoo ammas nu tuffachiise gaafii hiree murteeffannaa nuti gaafachuuf deemnullee akka isaan gadi qabanii nu tuffataniif nu ilaalan taasiseera warri jedhanii aariitiin dubbatan immoo ni jiru. Akkam jettati? Gadaan jalqabuma jedheera kan miidhame nuyi amma fakkeenyaaf siidaa aanoleef calanqoo kana buqqisaa sana booda araaramte jechuun iyyuu yaalli isaan mootummaa naannoo Amaaraa yookaan uummata Amaaraa wajjin walitti dhiyaachuudhaaf yaalaa jiran waan fashilsiisu akka qotti. Kana yaaduun isaanii warra dubbachuun isaanii qofaan gahaa hariiroo kana fashilsiisuudhaaf. Maaliif jalqabayyuu waa'ee harma muraa aanolee fi waa'ee calanqoo hin fudhanne jira. Akka waan fiilmiin sobaa dalagametti aktii gochuu barbaadu yeroo baay'ee. Kanaaf siidaa kana kaasaa yookaan immoo Lammaan dhiifama gaafachuu dhufe jechuun dhuguma qabsoo viidiyoon gaggeessaa jiru duubatti deebisa. Hariiroo dhaabni viidiyoo jara wajjin jalqabuu barbaade waan duubatti deebisuu kan qopheessisudha. Yoo dhuguma sammuu qabataniif jechuudha. Qophiin kun kan qophaa'e fincila xumura gabrummaa waggaa 12ffaa sababeeffachuun waan ta'eef dhaamsa yoo qabaatte carraasii kenna kan dhaammattu. Warreen fincila kanarratti yookaan sababa qabsoo bilisummaa Oromootti lubbuun isaanii darbee biyyeen itti salphatu jechuun barbaada. Warreen qabsoo kana keessatti hirmaattanii uummanni keenya dargaggoon keenya guddaarraa geessaniif baga waggaa 12ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa hin geessan jechuun barbaada. Tole dargaggoo boriif gammadoo guddaa galatoomi atis baga guyyaa fincila diddaa gabrummaa 12ffaa isaa geesse. Kakata, ira tutu kakata, tutu kena kakata, karakona kakata. Wakanyata pirensa, angkongkona wanita, hanyara kotanita, apa oni pamane, ramoni pamane, apa wale beka. Olola sara beka, nali bajika beka, amaya tura beka, madadeka beka, ikicha borkoma, ikite saya beka, burkahir bondala, ame butse beka.
Jituun hin geessu yaa kiisiisiitu beeka. Mirgamni dallolanii oomanii geeraranii isaan tokko bakkee Oromoo gurgurate Oromiyaas boqote kallattiidhaa qalbinee. Mirga ilmaan Oromoo ati isaanii gurgurte akkuma guyyaa kaleessa diinaa waliin bobbaate barataa adamsuudha wayyaanee duukaa baate. Wayyaanee jira seeratteetiitu beeka. Yaayaa dhamanii lubbuu hin gatatanii maya kabrubaadha dhala fiikiin didanii abaaboowwan kaleessa barattoota falmaarra wareegamanii itti isaanii finnigee lallaba garoota waamicha sa'aanu waayaa. Barataa Oromoodha kanaan boobbii dhaqamte kan jilbiidhaaf fiidachoo garayyuu tokkummaadhaan manni dheedhii gidaanii kan bitooloo shamboo. Jibbansa bittaa tokkummaatti hayyoo dinnee gidaadha falma chaayaa jiraanoo. Manni baroomsa taanii mana hidhaadaa tahee uleedhaan caccabsuudhaan garii baraataa tahee eegaataniitu jira albuudhaan dabalee. Lafinyaa lammiikoo kakaasan kan fidanii allaattiidhaaf saree reeffa isaanii gatanii eegaataniitu jira kan garaa bineensaa galee manni haadha kaa'uudha malkaa ittiin ladamee. Gabroo banaan dibanii jaallan kaleessa fufatu hajji isaanii kakkaasaa isaanii gadhaabe buufaatu furuuf fidde bilisummaa tuffee. Burree cunqursaa duuchee ijjeen golgattu geenee gogolee labsee haleelee roorroo dhokkattu malee gaafeessisaaf qorichi burree ta'uu bareechi bola boonoo dhiiga tokkotti dhiiga dubbeenaa fi mataa eegalee laafata bilisummaa fi falma yaa dhiiga murti guutoo kan biyyaa lola raayyaa harmaata akka muraanoolee toora shamarranaayyaa jaalan kooti lubbuu battee lafee awwaala dhabdee Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf jennee kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimma biraa qabannee amma deebinutti waan gaarii dhagaa fi haala gaarii keessa akka turtan akkuma innaa kaanii isinii hawweera sirbattaanu kana nagaatti kanan isiniin jedhu an Dassoo Lulaati.
garin, jiruko jiruko, ormi garin, inkai kadorma, ormi garin, yamura pepite, ormi garin, ikati dikandu, ormi garin, ano itakane, ormi garin, yamali tabandu, ormi garin, ana pitikindu kawangenya silanu jalutu, ormi garin, ana pitikindu kawangenya silanu jalutu.